Luba bal'inaa Saarkaa bara 1933 abbaa isaanii obbo Saarkaa Daannoof haadha isaanii adda Jabanii Lookoorraa godina Wallaggaa Lixaa Boojii Dirmajjii bakka addaa Ammummoo Heennaa jedhamutti dhalatan. Bara jireenya isaanii wangeela barsiisaa fi tajaajilaa kan turan yoo ta'u, imala hafuuraa isaanii keessattis dhalli namaa qajeelummaatti akka jiraatu, wal kunuunsuu, waliif yaaduu fi wal jaallachuu barsiisuuf fakkeenya ta'anii hojjechaa turaniiru jechuun ibsan ilmi isaanii obbo Saamsoon Bal'inaa. Namoota wajjin hariiroo gaarii qaba. Namoota immoo addan baasu. Kuni nama guddaadha, kuni keessaa, kuni akkasii, kun akkasii jedhee addan qoodu. Hundumaa walqixaa jaallachuudhaan, hundumaaf gaarummaa gochuudhaan, ta'anii dhaggeeffachuudhaan, fakkeenya ta'uudhaan, namoota baay'ee keessatti fakkeenyummaa warra dhageenyuu gargaaruudhaan akkasittiin beekamu waanta ta'eef namoota dhuunfaa biratti fudhatamummaa baay'ee argachuu danda'eera. Akka obbo Saamsoon jedhanitti lubni bal'inaa Saarkaa tajaajila wangeelaatiif Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaarra naanna'uudhaan hawaasa barsiisaa akka turan himani. Lubni bal'inaa Saarkaa kitaaba bara ol ka'uu Itoophiyaa jedhu maxxansiisuu isaanis obbo Saamsoon himaniiru. Yeroo duraaf akka nama waaqayyootti waan mul'ata waaqayyoo isaanitti agarsiise barreessuudhaan isaan nama duraati jechuun hin danda'ama. Itti gaafatamummaa fudhatanii wanta sana barreessuudhaan warra amantaan illee adda adda ta'e biratti illee kan fudhatamu ta'ee akka namoota tokkotti immoo gaaffiis kan ta'u yeroo baay'ee biyyattiin rakkina keessa jirti eebba akkasii keessaa itti galuu dandeessi jedhaniis kan gaaffii itti ta'us jiru. Garuu baay'inaan garuu namoota yeroo gardaddaan jiranii hunduma biratti waan fudhatamaa argatedha nama baay'ee biratti jechuudha. Lubni bal'inaa Saarkaa bultii kan qabanii fi abbaa ijoollee 6 ta'uu kan himan ilmi isaanii obbo Saamsoon dhukkubsachaa turanii umurii waggaa 82tti addunyaa kanarraa guyyaa kaleessaa du'aan boqochuu isaanii himaniiru. Akka odeeffannoon maatiirraa argame mul'isutti sirni awwaalcha luba bal'inaa Saarkaa wiixata dhufu muddee 2 bara 2015 magaalaa Finfinneetti ni raawwatama jedhamee eegama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.